Maqaba kan ilma kana gurguruu waaqee tokko nabi jaalatamtootaa fi hordoftoota Arootiyu akkasumas ummanni kiristaanaa addunyaa maraarra jirtan biyya alaaf biyya keessa kan jirtan marti keessan baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan bara 2016 baga ittiin isiniin ga'ee baga geessan kun Arootiyu fi sagantaa qophii ayyaanaa kan irraa arganneerraa isiniif guyyaa irraa qabadheetan dhiyaadhee jira. Amma xumura sagantaa kootti na hordofan afeerraa kootii hordofaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Tolee hordoftootaaf kabajamtoota Arootiyu ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha egaan guyyaa irraa video argaa jirtan kana qabadheetan isinii dhiyaadhee jira. Videoon kun guyyaa ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti kan fudhatame yommuu ta'u, egaan videoon kun ayyaana sababeeffachuudhaan harka qalleeyyii magaalaa keessa jiran nyaachisuudhaaf qophii qophaa'eedha. Guyyaa irraa akkuma argaa jirtan kana bishaanni akka qalleeyyiidhaaf kan ta'uudhaaf binnee gara naannoo manaatti kan geessaati jirru. Egaan kun kan inni ta'e karaa waldaa qulqulluu Yohaannis Cuuphaatiin kan raawwatamedha. Waldaan qulqulluu Yohaannis Cuuphaa karaa imoodhaan tajaajila hafuuraa kan gaggeessuu fi barumsa koorsii kan kennu yommuu ta'u, ijoolleewwan gaggaarii ta'an, ijoollee qaqqaarii ta'an kan horatee jirudha. Miseensa kan horatee jiru gatiiteedhaaf tajaajila hafuuraa gaggaarii ta'ee miidhagaa ta'ee hojjechaatii jira. Egaan waldaan qulqulluu Yohaannis Cuuphaan baranaa bara 2016 ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan harka qalleeyyii magaalaa keessa jiran nyaachisuudhaaf qophii gochaa tureera. Qophii godheenis kunoo akkuma argaa jirtan kana bishaanni harka qalleeyyiidhaaf kennamu bitneetii kan galaa jirru jechuudha gara manaatti. Egaan akkuma argaa jirtan kanadha jechuudha. Bishaan bitamee tartiiba kan inni galchaa jiru buleessi keenya faarfataa miilliidha. Egaan namootni nuti nyaachisuuf yaalle yookaan qophoofne namoota muraasadha. Amma humna keenya jenneetti qophoofne jirra jechuudha. Egaan asitti immoo akkuma argaa jirtan egaa bolootni shunkurtii muruudhaan yookaan quncisuudhaan kan intinaa ta'aa jiranidha jechuudha, hojjechaa jiranidha. Egaan baay'een keessan namoonni baay'eedha. Ijoolleen dhiiraa hojiin hojjetan jechuu dandeessu. Akka kanatti dhaga hojiin kan hojjetamu. Kanaaf hojiin ni hojjetama jechuudha. Ijoolleen dhiiraas hojiin hojjetu. Kanaaf qophii Arootiyu kan hordofaa jirtan hundumti keessan egaa sagantaa qophii kanaa qophii ayyaanaa irraa kan argame karaa waldaa qulqulluu Yohaannis Cuuphaatiin sagantaa ta'ee isiniif dhiyeessaan jira jechuudha. Hordofaanii egaa asumatti akka argaa jirtan immoo shunkurtii kan quncifamee ture sana gara intinaatti deebisuudhaan kattafuudhaan jechuudha, maashiniidhaan akka carraa ta'ee jira ture. Asitti immoo qoraan falatuudhaan tajaajila illee raawwanneerra jechuudha. Amma dandeenyu yooma guutummaa guututti hin dandeenyu ta'ee amma tokko dandeen jira jechuudha. Homaan jedhu jechuudha. Lafa siiqotaa ture. Wantoota dabarsii keessatti kanadha jechuudha. Sagantaa kiyya keessatti mee hordofaa xiqqoo ishee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaan hordoftooti daawwattooti Arootiyu asitti immoo akkuma argaa jirtan erga qoraan falatee booda gara foon affeeluutti deebine. Foonii affeelamee yoo hojjetame malee dafee namaan qophaa'u ta'edha. Foon irra keenya kun akkasitti affeelaati jirra. Foonni immoo erga affeelamee booda kana fakkaata jechuudha. Diimaarra gara gurraachaatti deebi'ee bishaateera jechuudha.
Me hordofaa amma xumuraatti isin jechuun barbaada. Kun Aroo TV dha. Namoonni Aroo TV subscribe godha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota Aroo TV, egaan kun sagantaa qophii ayyaanaati. Qophii ayyaanaa immoo waldaa qulqulluu Yohaannis Cuuphaatiin kan qophaa'ee gargaarsa harka qalleeyyiif kan godhamaa jirudha. Asitti immoo ergaa ittoon tolfamee qophaa'ee booda biddeennis kunoo akkasitti qophaa'eetii jira. Ittoonis akkuma argitanii kunoo ittoonis akka kanatti miidhagee bareedee diimatee iyyuu ba'ee jira jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u, hojii keenya haala bareedaan haala miidhagaa ta'een raawwannee jirra jechuudha. Egaan asitti immoo akkuma argaa jirtanii biddeenii fi ittoo walitti naquudhaani gara nama tokkoof kan kennamu veestaalii yookaan meekkaa kan jedhamutti naquudhaan akka isaaniin kenninuuf qopheessaa jirra jechuudha. Bulootni kan isaan qopheessaa jiran jechuudha. Mee hordofaa sagantaa keenya amma xumuraatti. Tolee, hordoftootaa fi jaallatamtoota Aroo TV asitti immoo erga qopheeffannee booda gara mana amantaatti kan geessinedha. Guyyaa sana immoo ayyaana guyyaa har'aadha. Taabotni ni babbaa ture. Achumaan qodaa keenya yookaan biddeena qopheeffannee kaawwachuudhaan faaruudhaan waaqayyoon galateeffachuutti kaanee uummannis baay'eetti yaa'ee ture. Taabotnis ba'ee ture. Waaqayyoo keenya galateeffannee guyyaa har'aan nu geessintaa galanni siifaatu jecha waaqayyoon erga faarfannaan erga kabajannee booda ummati isaa akkuma argaa jirtan kana magaalaa Naqqamtee keessaa Gannata Iyesuusii magaalaa keessatti kan argamu mana amantaa suni baala waldii tunii bobbaa ture. Akkuma argitan kana haala gaariidhaan ayyaana kabajaa turreerra, obboloota duukaa faarfachaa galateeffachaa turreerra jechuudha. Mee hordofnu. Tolee, hordoftootaa fi kabajamtoota Aroo TV akkuma argaa jirtanii obboloonni faaruudhaan wajjiniin faarfachaa turre erga hojii keenya xumurree booda jechuudha. Faaruudhaan mataskana keessatti faarfachaa turre erga faaruu keenya xumurree booda immoo taanee wanta jiru isinitti agarsiisaati. Amma xumuraatti hordofaa. Uummati isaa baay'ee nama gammachiisa. Dhugaa dubbachuuf taana akkasitti yaa'ee waaqayyoo isaa galateeffata uummati. Isa booda xumura irratti faaruu keenya gaafa xumurru akka har'aa waggaadhaan nu ga'e jenneetu waaqayyoon galateeffanneetu xumurre. Mee hordofaa. Waaqayyo nama waggaas nu haa taasisu. Aroo TV hordofaa. Tolee, hordoftootaa fi kabajamtoota Aroo TV akka hordofaa jirtan abdii guddaa tan qaba. Egaan erga faaruu xumurree booda waggaadhaan nu ga'e jennee faaruu keenyatti erga xumurree booda isa booda waan qopheeffanne sana harka qalleeyyii warroota jedhaman mana amantaa jalatti kan taa'anii fi waan qopheeffannee fudhanne sana fudhanneetii deemne. Erga fudhanneetii deemne booda bakka keenyeeti mana amantaa keessaa baanee bakka kaawwanneetii fudhanneeti namoota daandiirra taa'aa jiran kanaadhaa fi akkuma argaa jirtan kana isaaniidhaaf bishaanillee nyaatallee ni kennineef jechuudha. Isaanis gammachuudhaan dhugaa dubbachuuf taanaan fuula ifaadhaan nurkaa fudhatanii fuulli isaanii ifaa nu eebbisaa eebba kennaa fudhatanii dhugaa dubbachuuf taanaan hedduu turanii waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyoos nuuf eebbisee waan qopheeffannee dhanne sana hundumaan utuu waliin hankaakiin utuu waliin caalsisiin hundumaaf kenninee bishaanillee itti daballee fi kennaa turre jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Akkuma wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 39 irratti akkuma dubbatu
beela'ee na nyaachisne dheebodhee na nu baasne daaree na duffisne akkuma jedhu sana sababeeffachuudhaan yookaan beela'ee kan na nyaachise mootummaa waaqayyoo ni dhaala warroota rakkataa akka yaadataniidhaaf kan jedhu sababa godhachuudhaan nutis kana hojjenne wangeela sababeeffachuudhaan jechuudha. Bu'uura wangeelaa sababeeffachuudhaan kan hojjenne yommuu ta'u jechuudha. Egaan akkasitti namoota harka qalleeyyii ta'anii fi nyaata isaanii akka isaan nyaatan gochaa turre namni isaanii eebbaan waaqayyoon galateeffachaa nunis nu eebbisaa sagantaa keenya akkuma kanaatti itti fufnee jechuudha. Akkuma argaa jirtanii galanni waaqayyoof haa ta'u sagantaa bareedaa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan mee hordofaa. Fayyisaan addunyaa shoda laatera fayyisaan addunyaa kunoo dhalaatera fayyisaan addunyaa Tolee kabajamtootaa fi hordoftoota Arootii fi akkasiin hordofaa jirtan shakkii tokko hin qabu. Viidiyoo kana like, share, koomentii gochuudhaan yaada keessan illee koomentii jalatti nuuf hiraa. Viidiyoo kana immoo like godhaa, share godhaa. Namoota hundumaa bukkee agawoonni isiniin jechuun barbaada. Kun Arootii fi qophii ayyaana irraa kan argameen isinii dhiyeessaa jira. Egaan guyyaa irratti harka qalleeyyiidhaan nyaachisuudhaan karaa waldaa qulqulluu Yohaannis Cuuphaa imoodhaan tajaajila hafuuraa kan kennu obboloota biyya ormaa jiranii kan qophaa'edha. Egaan akkuma argaa jirtan kanatti harka qalleeyyii namni kamiyyuu bukkee ga'uu hin dandeenye yeroo hundumaa bukkee ga'uu hin danda'anii namoonni adda addaadha. Yoo ta'e qarshii tokko qofa itti darbatanii darbu nutummaa amma dandeenyutti guyyaa ayyaana kana waan argatan gatii ta'edhaa fi nyaata qopheessinee akka waldaa qulqulluu Yohaannis Cuuphaatti nyaata qopheessinee kennineefii jirra jechuudha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Nutis bu'uura wangeela Maatiyos boqonnaa 25 sababeeffachuudhaan hojii gaarummaa qabu kana haala bareedaan haala miidhagaa ta'eetiin hojjechaa oollee jirra jechuudha. Egaan hundumti isaanii gammachuudhaan nu eebbisaadha kan isaan fudhatanii fuula isaanii gaafa laallu dhugaa dubbachuuf taanaan gammachuu guddaa qabu. Yeroo hundumaatti nama akkas godhuuf barbaadu baay'ee nama gaddisiisu. Namoonni harka qalleeyyii kana deeggaruu barbaadanis karaa waldaa qulqulluu Yohaannisiidhaan deeggaruu ni dandeessu jechuudha. Koomentii jalatti barreessitanii jechuudha. Yeroo hundumaatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Ayyaana qofa osoo hin taane jechuudha. Yeroo nuuf danda'ametti raawwachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kana fakkaata ture egaa fedhaaf yommuu waaqayyoo ta'e karaa waldaa qulqulluu Yohaannis Cuuphaatiin tajaajilli hafuuraa deeggarsaa bu'uura wangeelaa godhachuudhaan kan raawwatame akkasumas egaa tajaajila hafuuraa garaagaraa ni raawwata gara fuulduraatti raawwachaas jira. Waaqayyoo yoo nu gargaaru hojiiwwan gurguddaan hojjenna jechuudha. Namoonni waldaa qulqulluu Yohaannis Cuuphaatti dabalamuu barbaadan karaa toora bilbila keenyaatiin koomentii jalattan isiniif ka'a. Karaa sana dubbisuudhaan karaa waldaa qulqulluu Yohaannisitti dabalamtanii tajaajila hafuuraa akkasii nu duukaa hojjechuu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Mee amma xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Arootii fi subscribe namni goone subscribe gochuudhaan maatii Arootii ta'an isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii. Fayyisaan addunyaa kunoo dhalaatera fayyisaan addunyaa Tolee hordoftootaa fi kabajamtootaa maatii waaqayyoo akkasumas hordoftootni Arootii hordoftan marti keessan egaan guyyaa har'aatti harka qalleeyyii nyaachisuudhaan karaa waldaa qulqulluu Yohaannis Cuuphaatiin kan qophaa'ee ture. Haala bareedaa ta'eef haala miidhagaa ta'een akkasitti raawwanneetii qodaa keenya qulqulleeffannee gara manaatti galuudhaaf qophoofneeti jira. Tu gara manaatti hin galiin dursaa yaadota tokko
namootni dhaabbatanii nu ilaalaa turan ni jiru turani. Isaanirraa yaada tokko fudhannee gara goolabaatti finnee jirra jechuudha. Mee yaada isaanii dhaggeeffadhu. Ayyee obboleessa keenya dursa baga nagaan dhuftee isin jechuun barbaada. Egaa amma kan nuti argamnu mana amantaa Iyyesuusii magaala Naqamtee keessatti kan argamu balbala irratti argamna jechuudha. Egaa ayyaana kana kabajuuf dhuftee atis bakka kanatti akka argamte jirtu argaan jira. Dursa mee maqaa kee fi eessaa akka dhufte daawwattoota keenyaaf ibsi. Tole, ani Daaqoon Addisuu Geetaachoon jedhama. Kan hin jiraadhu asuma magaalaa Naqamtee naannoo Duwwaa Afuridha. Ani illee baga geessanii saniin jechuu barbaada. Ayyeesh galatoomi. Egaa yeroo balbala kanarra turte ijoollonni waldaa qulqulluu Yohaannis Cuuphaa waan isaan hojjechaa turanii baay'eesaa argitee jirtu jechuudha. Sana miira sitti dhagahame ijoolleen kun hojii kana yeroo isaan hojjetan miira sitti dhagahame daawwattoota keenyaaf mee ibsi. Ani dhugaa akkanitti kana ibsu baay'ee natti ulfaata. Jechuun namoonni baay'een kana hojjechuu jiran utuu jiraatanii sin daa'imman kana fakkaatan namni gargaarsa ofii keessanii barbaadanii yeroo sin akkasitti hojii namatti tolu qofa utuu hin taane hojii fuula Waaqayyootti fudhatama guddaa qabu. Hojii namatti tolu irra darbee hojii nama boonsu gaafa sin hojjettanii dhugaa baay'ee manii jechaan ittiin ibsu hin qabu. Ilaa Waaqayyoon ichi teessoo irra jiru ol ka'ee sin haa eebbisu jecha inni hojii isaa beeka malee kanummaa sanirra jiruuf kana gochaa jirtu. Gargaarsa utuu hin danda'e ani waa tokko hin danda'u akka keessaniif malee yoo fedha koo ta'e garuu yoo dandeettii koo ta'e amma hin dandeesse hojii ni hirmaadhe dhugaa jechaan ittiin sin ibsuu hin qabu malee wanta kanaa olii dheedhee sin ibsuu hin danda'a ture. Ayyeesh obboleessa keenya dhugaadhaan miira sitti dhagahame yeroo nu badhu baay'ee namatti tola. Egaa hojii ijoolleen kun hojjechaa turan baay'ee akkasitti toleeruu fi akkasumallee baay'ee akka gammaddee jirtu ibsaa jirta. Kana caalaa immoo Waaqayyo ijoollee kanatti hundumatti haa gammadu jecha atillee eebbifami. Egaa waldaan keenya kuni sagantaa yeroo hundumaa galgala sa'aatii 3 kaasee karaa imootiin jechuudha. Karaa imootiin sa'aatii 3 kaasee sagantaa sanii gaggeeffata waan ta'eef waltajjii injira yeroo siin jedhu pirogiraamii garaagaraa jira. Koorsiin ni baratama, barnoonni wangeelaa ni baratama, faaruun ni faarfatama. Sagantoolee garaagaraa qopheessee ni barsiisa jechuudha. Sanarraa kan hafetti immoo kuni akkasuma dadhaboota waggaattis ni gargaara jechuudha. Hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira jechuudha. Atillee gara waldaa kanatti dhuftee makamtee on faana tajaajilte nutti tola. Kanas immoo waldaa kanatti dabalamuuf fedha qabdaa kan jedhu sin gaafadha. Fedha qabdaa gaafa naan jettu baay'ee na kofalchiista. Fedhatu hin taaneen gammachuu koyyuu hin danda'u. Kanatti dabalamu ani waldaa kana akkana kanaatti arguu kotti gammachuu natti dhagahamu ibsachuuf baay'ee manatti ulfaata. Maaliif ree naannoo kana keessatti amma nagarra dirree kanarratti namoota harkaa fi miila hin qabne namoota dhala hin qabne akkasitti gargaaruu keessaniif dhugaa ani otuun of ta'e danda'ee ofii koo waan ani ofii koo fayyadamuu qabuuti ofirraa kutee sanaaf akka fayyadaman oolche natti tola. Erga an hin dandeenye qofaa koo ta'e isinitti dabalame kana hojjechuu hin danda'a. Erga ta'e immoo gammachuu natti dhagahamu ibsachuu hin danda'u. Ayyeesh galatoomi itti gaafatamaan waldaa keenyaa bakka kana jira waan ta'eef xumura irratti dubbiste waldaa kanatti haala kamiin akka dabalamuu qabdu inni siif ibsachuudha. Mee erga haasaa keenya gara goolabaatti finnee har'a ayyaana waggaadha. Ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kabajuuf bakka kanatti argamnee jirra. Ayyaana kana kabajaa jirra. Ayyaana kana bifa ho'aatiin kabajaa turre amma gara alaatti baanee jirra jechuudha. Mee ayyaana kana gahuu keetti miira sitti dhagahamee fi akkasumallee namoota baga geessan jechuu barbaadullee yoo qabaatte namoota dhuunfaafis haa ta'u tokkummaattis haa ta'u bakka tokkotti namoota baga geessan jechuu barbaadullee jechuu dandeessaa jechuudha. Tole har'a gahuu koo fi waaqa uumaa koo guddaan galateeffadha. Kanatti aansee tokkitti armee koo baga geessachuun barbaada. Lammaffaa irratti kanan dubbachuu danda'u nama baay'ee jaalladhuun baga geessachuu danda'a. Namoota na beekanis akkasuma baga waaqayyoonii bakka jirtan hundumaatti nagaan isin ga'eensin jechuu barbaadan jira. Ayyeesh galatoomi ayyaana gaarii siif haa ta'u. Egaa obboleessa keenya har'a ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos bataskaana Yesuusiin Naqamteetti kabajaa jira. Bakka kanatti sababa kanaaf walitti qabamnee jirra jechuudha. Mee dursa maqaa kee fi eessaa akka dhufte akkasumallee
hundumti keenyi ana dabalatee illee shurraabii yookaan tiishartii gosa tokko uffannee dhufnee jirra jechuudha. Akkasumallee hojii garaa garaa hojjechaa turre. Maqaa kee fi ayyaana kana akkamitti akka kabajaa jirtu daawwattoota keenyaaf ibsi. Maqaan koo Daaqonii Moonisaan jedhama. Kanan dhufe Bochee Kidaane Mereetiitiidha. Dhuguma ayyaanni haala bareedaadhaan kan kabajamaa jiru. Guyyaa irraa uffata kana uffannee kan nuun asitti walitti qabamneef namoota irraati kan adda nu taasisu akkuma barreeffamni uffata kana dudduuba isaa irratti murteessaadha. Waaldaa obboloota keenya wajjin waaldaa Yohaannis Cuuphaa taanee hundoofne karaa onlaayiniitiin barnoonnis sagantaawwan garaa garaan jiru warreen beekan beeku warreen hin beekne immoo akkasitti akka isaan hubataniif jechuudha. Waaldaan kun hojii gaarummaa keessumattuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufaatii isaatti gaaffii inni nu gaafatu keessaati tokko kan ta'e beela'een ture beela na baasteettaa kan jedhu sagalee kana sababa godhachuutiin guyyaa irraa kana warreen kan nyaatan hin qabne akka keenya nuti maatii keenya wajjin hiriyoota keenya wajjin firoota keenya wajjin ayyaana kana ayyaaneffanne keessumattuu ayyaanni kuni ayyaana ifa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef guyyaa gammachuu waan ta'eef isaan kun garuu waan nyaatan dhabanii bakkeera warreen jiranii fi galaa qopheessinee waaldaa kana bakka buunee galaa qopheessinee akka isaan nyaatanii guyyaa irraa kana isaanis waaqa isaaniitti gammadanii fi guyyaa nuun itti ejjetaa oolledha jechuudha. Ayyaana kana kan adda taasisu guyyaa irraa naaf adda kan taasisu guyyaa itti hojii gaarii akka kanaa ejedheedha jechuudha. Ayyesh galatoomi. Egaa yeroo isin hojii kana hojjechaa turre yeroo nuti wal wajjin taanee hojii kana hojjechaa turre miira dadhaboota irraa mul'atu akkasumallee miira uummata yeroo hojii sana hojjechaa ture argaa ture irraa mul'atuu fi akkasumallee yeroo hojii sana hojjenne namoonni garaa garaa yaada garaa garaa nuu kennaa turan jechuudha. Mee ati akka dhuunfaa keetti yeroo hojii kana hojjechaa turretti miira akkamii sitti dhaga'ame? Dhugaa dubbachuudhaaf dadhaboonni baay'ee jiru akkuma duraan argaa turre jechaadha. Warreen kan nyaatan hin qabne baay'ee jiru. Jireenyi immoo suma beekamudha jechaadha. Namni ofii isaatii maatii isaa wajjin jireenya dhuunfaa isaatii fi jireenyi biyya kanaa baay'ee rakkoo ta'eera. Keessumattuu warreen dadhabaa namni yaadatu yeroo kanatti dadhabaa namni yaadatu baay'ee jiranatti fakkaatu garuu wanti guddaan na gammachiise waaldaa keenya irratti dabalatee waaldoreen kan biraa fi namoonni dhuunfaan tokko tokko yeroo isaanii dadhaboota diida kana jiran nyaachisan argeen jira jechuudha. Kun anaaf gammachuu guddaadha. Yaada nuu kennameen immoo eebba maanguddootaas isuma wajjin ilaalaa turredha jechuudha. Isa kanarra caalaa immoo Waaqayyo ammam akka nama dadhabaa kana nyaachisetti gammadu hundumti keenya beekna jechuudha. Kanaaf guddaa kanatti dhaga'amu gammachuudha jechuudha. Ayyesh galatoomi. Egaa anillee gammadeen jira si dabalateeti. Hojii kana itti fufnee akka hojjennu Waaqayyo abbaan keenyi hunduma keenya haa gargaaru jecha ixaan sun xumura irratti har'a ayyaana alachuu gooftaa Yesuus Kiristoos isiin jedheera jalqaba irratti ayyaana kana sababeeffatee namoota dhuunfaattis baga geessan jechuu barbaaddu akkasumallee tokkummaatiinis iddoo tokkotti baga geessan jechuu kan barbaaddu qabaatte baga geessan jedhi. Carraa kana laachuu keetiif galatoom. Carraa kanatti fayyadamee baga geessan kan ittiin jechuu barbaadu duraan dursaa waaldaa Yohaannis Cuuphaasiinidha. Keessumattuu obbolaan keenya biyya bakkee ta'anii maatii isaaniitiin ala ta'anii hojii gaarii kana hojjechuu keessatti qooda guddaa fudhatan. Nuun immoo humna keenyaan addanaati akka jennuuf kaka'umsa nuuf ta'anii birrii isaaniirraa walitti kuusanii qabeenya isaaniirraa walitti qabanii dadhaboonni kun akka nyaataniif kan taasisan irra caalaatti isaaniidhaanii baga geessan jechuun barbaada. Waaqayyoo hojii gaarii isaaniif godhatee akka isaaniif fudhatuun abdadha. Baga geessan maqaa isaanii tokko tokko waamuun nan barbaachisu. Walumaa galatti waaldaa Yohaannis Cuuphaa keessa kan jiranii fi hojii waaldaa Yohaannis Cuuphaa kan raajeffatanii fi waaldolee keenya kan beekan baga geessan ittiin jechuun barbaada. Hundumti keenya iyyuu baga geenya jechuun barbaada. Ayyee atillee baga geesse ayyaana gaarii siif haa ta'u. Tole obboleessa keenya baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan bara 2015 baga ittiin sige. Ameen baga walumaan nu gahe. Tole mee maqaa kee nu ibsi. Maqaan koo Addisuu Balaachoon jedhama. Tole obboleessa keenya meeqa ayyaana guyyaa irraa magaalaa Naqamtee keessatti mana amantaa Gannata Yesuusii keessatti haala addaadhaan kabajamaa jira. Mee akkamitti kabajaa jirtaati? Haala ayyaanni kun bifa addaatiin kabajamaa jira. Isa duraarraa adda kan ta'u dhuguma as dargaggoonni walitti qabamanii hiyyeessota gargaaruutiin nyaata isaaniirraa qoodanii haala ajaa'ibaatiin kabajaa jiru. Ayyaannis bifa ho'aatiin kabajamaa jira. Tole egaa guyyaa ayyaanaadhaa gaafa kabajamu namoonni baay'ee ofii isaanii qofa yaadatu. Mee eenyu yaadachuu qabu jettee yaaddate akkuma dubbatte ammaatti?
Eeyyee dhuguma namni kamiyyuu nyaata isaarraa qoodee ayyaana yeroo ayyaaneffatu rakkattoota gargaaruutiin warreen hidhaman gaafachuutiin warreen nyaata dhabanii karaarra jiran immoo nyaata isaanirraa qoodanii isaaniif laachuutiin hojii kiristaanummaa inni gaarii isa kana waan ta'eef nyaata isaanirraa qoodanii akka laachuufi qabuun jedha. Tolee meegaa guyyaa ayyaanaatti akkuma beekamu akkuma dubbatte gargaarsa gochuun barbaachisaadha jettee dubbatteetta. Meegaa guyyaa irraa dargaggoonni ayyaana sababeeffachuudhaani waldaan qulqulluu Yohaannis Cuuphaadha karaa hiimoodhaan kan tajaajilu guyyaa irraa gargaarsa godhee jira. Maaltu sitti dhaga'ame? Meesti akka argiteetti maal argite? Eeyyeen dhuguma hojiin kiristaanummaa inni gaaris kunoo isa kana dhugaa yeroon kan arge baay'ee ittiin gammade. Hojii kiristaanummaa inni gaariif inni mootummaa waaqayyoof nama qopheessu isa kana namni kamiyyuu isinirraa baratee hojii kiristaanummaa isa kana warreen hin qabne gargaaruutiin warreen hidhaman gaafachuutiin warreen dhaban warreen uffata dhaban uffata laachuufiitiin jechaan guyyaa ayyaana ofii isaanii qofaa osoo hin ta'in rakkattoota faana osoo gargaaranii ayyaaneffatanii isa kana jechuu barbaada. Tolee obboleessa keenyaa guddaa galatoomii yaada nuuf laatteedhaa fi xumura irratti dhaamsa ergaa baga geessanii isa ta'u dhaamsa yoo qabaatte. Kiristaanni hundumtiyyuu bakka jirutti hojii kiristaanummaa isa gaarii rakkataa gargaaree warreen daara dhaban daara laatee fi ayyaana kana ayyaana gaariin dabarsuu qaba jechuun barbaada. Hundumtiyyuu kiristaanni bakka jirtan hundatti baga geessan jechuun barbaada. Tolee ulfaadhu ayyaanni ayyaana gaarii siif haa ta'u sibillee. Siniifis ayyaana gaarii siniif haa ta'u galatooma. Eshi obboleessa keenya dursa maqaa keerraa kana maqaa kee fi guyyaa irraa kan ammoo maal hojjechuuf bakka kana akka dhuftee fi akkasumallee egaa jalqaba irraa kaasnee sila irraa kaasnee sila ilaalaa turre hojii isin hojjettanii naannoo kanatti jechuudha hojii baay'ee bu'aa qabeessa ta'e hojii baay'ee bareedaa ta'e hojjechaa turtanii egaa maqaa keerraa kaatee hojii kana akkasiin hojjettanii maaltu si kakaasee sababni akkasiin hojii kana hojjettan maaltu sin godheesse jedhu tokko lamaan daawwattoota keenyatti nuuf himtaa jechuudha. Tolee galatoomii ulfaadhu maqaan kiyya faarfataa Daaqon Araarsoo Guyyaasaan jedhama. Egaan guyyaa har'aati tajaajila hafuurawaa kan ta'e deeggarsa harka qalleeyyiidhaaf gochaa turre. Deeggarsa harka qalleeyyiidhaaf gochuun immoo kan nu kakaase akkuma wangeela Maatewos irratti jechuudha. Kan gad dhaban kan nyaachisaa kan gaafadhaa kan rakkatan gaafadhaa akkuma jedhu bu'uura wangeelaa godhachuudhaani hiyyeessota harka qalleeyyiidha karaa qulqulluu waldaa Yohaannis Cuuphaadhaani tajaajila hafuuraadhaa hojjechaatii jirra jechuudha. Egaan tajaajilli hafuuraa kun karaa waldaa qulqulluu Yohaannis Cuuphaadhaan yommuu gaggeeffamu waldaan qulqulluu Yohaannis Cuuphaan ijoollota biyyoota hambaa jiranii biyyoota alaa jiran biyyoota ormaa jiran jechuudha. Isaaniin waliin dabaaluudhaani hojii ajaa'ibaa kanaa hojii miidhagaa kanaa hojii hojjechaa jirra jechuudha. Fedha waaqayyoo ta'ee guyyaa har'aa akkuma argaa oollee hojii bareedaa kana hojjechaatii turreera jechuudha. Hayyeshi akkuma argaa turre sila hojii isin hojjettanii baay'ee nutti toleera nu boonseera. Hojii isin hojjettan keessatti tokko dadhaboota warra harka qalleeyyiif nyaata kennaa turtanii akkasumallee bishaan kennaa turtanii miira nuti isaanirraa argaa turre miira gammachuudha. Dhugaadha hojii baay'ee baay'eessadha hojii Phaawulos fa'aa hojjechaa turan hojii Phexros fa'aa hojjechaa turan hojii duukaa buutonni qulqulloonni hojjechaa turan hojjechaa jirtu jechuudha. Kana waaqayyo gatii lubbuu siniif haa godhu jecha egaa ijoollota kana akkasitti qindeessitee akka kanaatti akka nyaanni kun qophaa'u akka kanaatti akka dadhaboonni kun gargaaramanii gahee guddaa taphachuudhaan kana hojjechaa turte jechuudha. Ati itti gaafatamaa xoofoo kana akka taates odeeffadheen jira. Itti gaafatamaa xoofoo kanaa taateetiin tajaajilaa jirta jechuudhaan garraatti. Egaa hundeeffamni xoofoo kana akkamiin hundaa'ee xoofoon kun hagaa irratti maal hojjechaa jira gara fuulduraatti illee xoofoon kun maal hojjechuuf karoorfatee jira isa jedhu daawwattoota keenyatti waan muraasa. Tolee obboleessa koo ulfaadhu galatoomii dhugaa dubbachuuf taanaan waldaan qulqulluu Yohaannis Cuuphaadhaa erga hundeeffameeti waggaa tokko fixee jira jechuudha. Umurii waggaa tokko lakkoofsisee jira. Umurii waggaa tokko kana keessatti tajaajila hafuuraa hedduu gaggeessaa jira. Akka gama waaqayyoo ta'ee fedha waaqayyoodhaani waldaa kana amma hin danda'utti gaggeessaa tan jira. Akkasumas immoo waldaan kun koorsiiwwan barumsaa hafuuraadhaa karaa hiimoodhaa gaggeessaatii jira.
barumsa amantaa koorsii jabaa gaggeessaa jira jechuudha barsiisota hedduudhaanii jechuudha. Gara fuulduraattis miseensonni haaraallee akka isaan dhufan guyyaa guyyaatti simannaa gochaafii jirra jechuudha. Ammas ergaan dabarsu karaa kanaanii akka isaan dhufanii barumsa amantaa karaa imoodhaa baratanii gamanaan isaanii affeeruu barbaada. Egaan gara fuulduraatti hojii kana babal'isnee ni hojjenne jennee yaadna yoo fedhaaf eeyyama waaqayyoo ta'e harka qalleeyyii gargaarus haa ta'u tajaajila hafuuraa uummata barsiisuu illee haa ta'u hojii kana ni hojjenne jennee yaadna yoo waaqayyo nu gargaare akka waldaa kanaatti. Hojii bareedaa qabattaniittu waaqayyo isin haa gargaaru nu illee isin duukaa jirra. Waaqayyo hunduma keenya waa gargaaru yaada nuuf laattee fi galatoomi. Asumaan immoo ergaa baga geessanii namoota dabarsuu fi barbaaddu akkasumallee qaama dabarsuu fi barbaaddu jiraate har'a guyyaa ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kabajaa jirra waan ta'eef baga geessanillee ergaa namoota dabarsuu qabdu barbaadduuf dabarsuu dandeessaa jechuudha. Tolee obboleessa koo ulfaadhu galatoomi yaada akka laaduudhaaf waan naaf eerteeraa fi egaan ergaa baga geessanii kanan naamsuu dabarfachuu barbaadu. Dhuma biyya Itoophiyaa keessa jiran guutummaadhaafin ergaa baga geessanii isaaniif dhaamuu barbaada. Baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga ittiin isiniin ga'e akkasumas biyya alaa biyya ormaa keessa jirtan obboloonni keenya bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u baga geessanii isiniin jechuun barbaada. Egaan hundumti keenya ayyaana kana gaafa kabajnu harka qalleeyyii yaadachuun irra jiraata jechuudhaan xumura. Galatoomi ayyaana gaarii siif. Kunoo